warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkaafuni akkam jirtanii nagaha fayyaa jirtu ana bira nagaha kootisiin jira nyaata biryaanii qabadhee dhufeen jira nafaana bu'aa hanga xumura viidiyoo kana seenaa daawwadhaa subscribe like share godhaa egaa kanan uffachuun na barbaachise har'aan tana egaa wanti uffadheef ilaaltanii hojii isaati kuno asitti kaarotii shunkurtii qaaraa nacci shunkurtii timaatimii qopheeffadhee jira meeshaa kiyya hundumaa qopheeffadhee jira amma jammaruu fi kanaaf qopheeffadhee jechuudha kanaaf uffadhee osoo yeroo hundumaa kana uffatanii baay'ee hedduu namatti tola garuu alarjikii namatti fidaa harka namaa nama ciccira jechuudha nama hedduuf hin ta'u warra alarjikii qabaniif hin ta'u malee warri matbaxa keessa hojjennu yeroo hundumaa osoo isa kana uffannee hojjenne baay'ee tola ani garuu yeroo baay'ee harkaan hojjetutu natti mijaa'u harka kee dhiqadhee sirreessee sirriitti hojjechuun natti mijaa'u jechuudha sababni maaliif sababni yoo isa kana uffadhe harka kiyyatu na dhukkubsata waan ta'eef amma lukkuunoo zayitii xabbasuu fi deema biriyaaniin tura hin xabbasa asiin tura illee biriyaanii hojjedheen ture egaa qaqayyaree hojjetu wayya jedheeti bifa hedduutti huno akka ayinaa kanatti illee biriyaaniin ni hojjetama namuu akka itti beeka isiniin jira amma lukkuu kiyya galchee jira viidiyoon kuni hanga xumura isaa yoo daawwattan itti fufa maajii qopheeffadhee timaatim salsaa qopheeffadhee jira timaatimiidha qullubbiidha qaaraadha shunkurtii kaarotiidha hundi isaatu nafaana tura affeerraa kiyya egaa shunkurtiin dhiifama lukkuun kiyya hona bifa kanaan diimataa jira bilchaachaa jira jechuudha zayitii keessatti kuno bifa kanatti gara gaggalcha jechuudha soota qassi jennee jechuudha wayita kana zayitii nama guba waan ta'eef qassi jennee hojjanna hojii hifachuu qabnu hojii jaalachuu qabna hojii kenna jibbuu hin qabnu xiqqaatus guddattus anis waan hojii jaalladhuuf gara YouTube'n dhufe waanuma hojjedhu waanuma harka kiyyarraa qabu hojjedhee uummata koo kana afaan kiyya dhagaaniif tokko tokkorra beeka waan ta'eef afaanuma Oromootiin namoonni biraa afaanii amaaraatiin in tuffatan jechuun nyaata hojjechuu waanuma hojii ta'e hojjechuun tuffatanii keessatti mooto namni kenna maannaan je'anii heddummaatan waan ta'aniif huma hojiin qaanii hin qabu hojjadhaa kottaa wal jajjabeessinaa walirraa waa barannaa waan ani hin beekne naaf qooddanii anilleen waan ofii kiyya beekurraan isinii qooda kottaa egaa irra hedduu irra caalaa wantiin viidiyoo kana hojjechuun natti dirqamsiisee ijoollee keenya hedduun isaanii mana ijaazaa keessatti nuti nyaata hojjechuun beeynu sababa jedhuun ji'a 3 ji'a 2 ji'a 4 wanni keessa taa'u jechuudha mana ijaazaa keessa taa'u warri nyaata beekan yooma isaan seenanii hojjetatanii kaayyoo fi kan baaniif san irratti dhaabbatan jechuudha kunoo bifa kanaan lukkuun kiyya bilchaatee jira jechuudha amma eessatti naquu deemna sugootti naquu deemna akkan godhaa jiru immoo argaa jirtan walduraa fi walduubaan akka itti naqaa jiru argaa jirtanii kunoo bakka sugoon kun wanni hundi itti galee jira gamamin isaa seenee jira baay'ee tokko mi'a baay'ee tokko urgaawaa egaa bareechisaati akka itti hojjetadhaan isiniin jedha nu dhibaa hin jedhina mana arabaa keessatti nyaata hojjechuun nu dhibaa hin jedhina wanti nama dhibu hin jiru ittuma kaayyeeffatanii ittuma hojjannaan
nama hin dhibu hojiin qaanii hin qabu isinin jechuun barbaada. Egaa saadaatu seenaati subscribe like share godhaa isinin jedha. Ani unu viidiyoo kiyya itti fufaan jira. Viidiyoo kiyya adda hin dhaabu. Awwetan adda hin dhaabu. Asii miti biyya Oromiyaa waan biyyi keenya aadaan keenya hojjetu namni keenya hojjetu guutuu naan hojjeta jedhee yaada qaba. Waan hundumaan hojjetan jedhee yaada qaba inshallah. Rabbiin umurii nu haa dheeressu nu haa jiraachisu Oromooti yaqamu wantiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa kunoo ruuzii hedduu bilcheessuun qabna of eeggannoo ruuzii irratti godhuu qabdan. Ruuziin kiyya amma bifa kanaan qaqqalamee jira. Ruuziin kun hedduu hin bilchaanne hin jajjabaata jechuudha. Amma yoo qabadhee ilaale hedduu hin jajjabaata. Jajjabaachuu qaba ruuziin. Kunoo itti qadaadee amma ruuzii itti naquuf qophaa'aa jirra jechuudha. Kunoo qimamaa fi sugoo fi lukkuun kiyya wal fudhatanii jiran jechuudha. Amma qophiin kiyya maali? Kunoo ruuzii keessaa naqadhee jira bishaan. Amma ruuzii kiyya achirratti gannaqaa. Tartiiban gimmaasha hambisee jira jechuudha. Gimmaasha hambisee jira maaliif? Egaa kunoo akkan godhaa jiruun agartanii bilbila jidduunatti bilbilamee dhiifama. Kunoo kaarotii gubbaratti naqadhee jira. Amma gubbarra hafee jira jechuudha. Gubbarra hafee jira jechuudha. Kunoo amma akka gubbara farfarsaa yeroo bagduunis akka zobraa shunkurtii xiqqoo isii xabbasneeti. Amma nu baasee jira bifa kanaani. Bifa kanaan nu baafne jira galabbanne sahan irratti galabbanne amma sahanitti galchaa jirra jechuudha. Kunoo in galabbate distii keessaa gadi galabbate jechuudha saanaatti riiwayiiti irratti. Egaa kunoo saanitti naqee waan ta'e itti naqamutti naqee qopheesseefii jira. Nama dhibuu salphaadha. Salphumatti hojjettu. Kunoo ani xumuree jira. Nagaatti naa oola. Bye bye. Isinin jedha. Isin jaaladha. Nagaan naa ta'u.